hamma filannoo itti aanutti mootummaan kanuma. Qeequun danda'ama, gorsuun danda'ama, abaaruun danda'ama. Qawweedhaan foon qolchine jechuun uummata Itoophiyaa irratti lola labsuudha. Foon qolchuun osoo danda'amu mootummaa Ihaadeeg, facaasuun osoo danda'amu Ihaadeegummaan akka itti fufu kan godhame foon qolchuun gaagama hamaa fidaa jedhamee wayyaa darbe. Akkuma naannoo Amaaraatti amma dhufee fudhatee. Kanaaf abbaan adeemsi Abiyyi Ahmad hin ta'iniif Ihaadeeg keessatti waan ta'aniif warri Ihaadeeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeeg amma keessa jiru, Abiyyi keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaaduu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irra dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gadi bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kanarratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya kana diiguudhaaf, Oromiyaa diiguudhaaf, Itoophiyaa diiguudhaaf, uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane, tiruu kiyya maan taane mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu, qondaalota isaas haa taatu, caasaa nageenya isaas haa taatu, qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha, doofummaadha. Akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan, yoo dhugaadhaan gara fuuldura waan sirni amma jiru kun caalaa qabu caalan hojjedha jedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessu, of jaaru, biititun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennuudha jechuudha. Ummataafis kan hin dhaamu abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe haga feene haa jaalanni. Mootummaa naannoos haa ta'u, kan aanaas haa ta'u, kan gandaas haa ta'u, kan federaalaas haa ta'u humnaan hin garagalchee jedhee deemnan isin fayyaduu jedhu isin balleessuudhaaf deema abbuma fedhe illee yoo ta'e. Kanaaf carraaqqii gurguddaa godhaa kan jiru wanni yaalamaa jiru jira. Kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u. Ofii wal fixaa, saba biraa fixaa, kanaafuu bilisoomuu hin danda'u. Tokkummaan nu uummatu. Hooggan of keessaa baasuu hin danda'udha. Har'a immoo Oromoon aggaaxamii wayitiin akkuma hireetitti carraan wayii lootoriin takka yookiin immoo nama biraatirraa utaantee harka buute. Kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u. Ofiis wal fixaa, saba biraatiinis wal fixaa. Tuffii jedhamutu kan deemamaa jiru. Oromoo keessa namni haga Abiyyi Ahmad humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiyyi akka Oromootitti ilaalama. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee muummicha ministeeraa. Garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha. Saaraan by the way walakkaan isaa Amaara beeki. Ajaa waraanaa Abiyyi Ahmad waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti. Ajaa waraanaa ce'umsa kanaa waan ta'eef kan rukutame. Aggaamii nurratti godhamee kun salphisuudhaaf, xiqqeessuudhaaf aggaamii godhamee akkanatti kan ilaalamuu qabu. Nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu. Akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an, of bilisa baasuu hin danda'an, tokkummaa ummachuu hin danda'an sanatti tokkummaa sibiila irra cimaa tarsiimoo mataa isaa naannesse. Saffisa isaa raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a namuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti
ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha. Ufiifis saba biraatiifis nuufis warra nu tuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoo irratti dhufaa jirudha. Kaleessa Baardar Raayis Maqalee Raayis ergaan jiru kiliiridha. Kana moo yoo wal dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyumiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Odoon tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansii bifa ta'e. Sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabannee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu san uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hunda uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf kana laaffisuudhaaf kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne warri nu tuffatu warri of tuulummaan guutame wixxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gamnummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu qaburraa malee humni fedhe qawween fedhe homaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii